keessaniif baay'atu kan jirtu fayyaa keessanii nagaadhaan baay'ee nagaa godha galata waaqayyo isinillee bakka nagaa fayyaa taatanii deebi'ee dhufeen jira warroonni akkasuma maatiin taatan galatoomaa eebbifamaa ulfaadhaa isiniin jedha warroonni maatiin taatan maatiin ta'a like godha subscribe illee taasisaa maatiin taasisan jechuun barbaada እና akkasuma warroonni yaada qabdan yaada keessan komentii jalatti naa barreessuun dagateena naa galatooma isiniin jechuun barbaada akkasuma oduu gammachiisaa qabadheen dhufee jechuudha har'a maaliif diigamuu namaa kan jaallatu seexanadha malee namaa miti kanaafiyyuu namni kamiyyuu nama ta'ee jechuudha diigamuu namaa namni jaallatu jira garuu jiraachuu danda'an beeku garuu nagabooti diigamuu namaa hin jaalladhuuni ijaaramuu namaa hin jaalladha jiraachuu namaa hin jaalladha guddachuu namaa hin jaalladha jechuudha kanaaf warroonni namti akkuma koo jechuudha guddachuu namaa ijaaramuu namaa jaallatan laayikoodha innis immoo jechuudha jiraa fi fayyoon araaramuuf deeman jechuudha akkuma beekamu jechuudha sababii mucaa fayyoo fi jiraa wal lolanii turanii garuu kana dura harmeen fayyoo sodaatanii mana jiraa dhufuu dhiisanii mana namaatti jechuudha mana namaatti fayyoo dubbisanii turanii dubbisanii galan jechuudha safuun ni jira miti reegaa fayyoo yeroo jalqabaadhaa fi waan safuu cabsitee fi isaanillee sabuma kanaaf kabajaa sababii isaan dhowwitee fi abbaa manaa ishee lammaffaa kana biratti immoo waan jedhanii dubbatan ulfaate jechuudha gatanii yookiin dhiisuudhaa fi dhala isaaniidha garuu dhufanii dubbachuufis immoo waan itti ulfaatee fi manuma namaa ta'anii dubbisanii deebi'an jechuudha innaa kana kanaaf amma jechuudha fayyoof jiraan araaramuuf deeman jechuudha kanaaf waaqayyoo isaan gargaaru walitti isaan haa deebisu maaliif ijoolleen tokko abbaaf haadhuma biratti yoo guddatte baay'ee barbaachisaadha jechuudha keessumattuu immoo nuyi kiristaanonni gaala lama dhaabuun cubbuudha jedhama caafatu kanaafiyyuu gaala lama dhaabuun bareedaa miti gaarii miti tokkoffaa waaqayyoollee hin jaallatuuni lammaffaa immoo ijoolleen sunii sammuu ishii miidhamaa ta'achuudha haadha abbaa ishii yoo gargar ba'u yoo argite sammuun ijoollee sanaa miidhamaa ta'achuudha kanaafiyyuu karaa abbaa yookiin karaa haadhaatti qorruun du'aan gargar ba'uurraan kanaaf jiraatti gargar ba'uun seera miti jechuudha kanaafiyyuu amma harmeen fayyoo jiraa fi fayyoo walitti araarsuuf dhufanii bilbilanii fi turan jechuudha bilbilanii fi turanii har'a sanbataa kana kan hojiin hin jiru kaleessa galgala kan viidiyoon kun hojjetame garuu har'a waamanii turan jechuudha jira kanaafiyyuu jiraanii nan dhufa jedheeni waan jiruuf jiraaf fayyuun araaramuuf deeman jechuudha gabaabumatti jiraan dhugaa baay'ee nama kabaju ture garuu saatii ammaa kana keessatti kan namni hundumtuu iddoo sana dhaabbatee nama eegu yeroo duraan harmeen fayyoo dhufanii baay'ee tokko akkamitti baqa jechedhanii eegu jechuudha baay'ee kabajaan nama kabajaa qabudha gaafa maatiin ishii dhufanii baay'ee tokko nama iddoo guddaa isaaniif qabu nama maatii ishee kabajuu jaallatudha jechuudha innaa akkas ture jiraanii garuu amma immoo saabboontu sana faana gaala godhata manaam jedhamee odeeffamaa ture viidiyoo wajjin turan isa kana yuutuubii dalagachuu fi haa ta'u rakkoo hin qabu garuu isheen jalqaba abbaa manaa ishee duraa sana kan jibbitee fi dura ishee fuudhuuf jecha musliima ta'e amma immoo deebisee maatiinsa kiristaana waan turanii fi kiristaanummaatti deebi'e isheen biyya Saawudii deemtee achi turteennaanis kiristaanummaatti deebi'e ammas illee akka isaanii dubbiin kun dhugaadha nama jechisiifne isheen dura kiristaana ta'uusaa jibbiteetu ilmoo tokko qabdu abbaa manaa ishee sana kan wallaggaa wajjin adda ba'an jechuudha garuu immoo jiraanis maarri kiristaanadha jechuudha kiristaana isa sana maaliif dhiiftee ergammoo kiristaana filattee isa kanatti maaliif heerumtiidha kanaaf egaa kana yuutuubii madalagachuuf jennee bira darbina innaa jiraan immoo ijoollee isaa nama baay'ee jaallatu namni kamiyyuu abbaan namni ijoollee isaa jibbu hin jiru jechuudha addumatti immoo jiraan baay'ee ijoollee isaa jaallataani kanaaf gargar ba'uunis cubbuudha ijoollee isaa waan jaallatuuf maatii manaa isaa sun balleessaa gootee yoo ta'u ijoollee waliin hin qaban ta'ee rakkoon qabuunii dhiisuu danda'a garuu immoo erga ijoollee waliin horanii dhiisuu hin danda'u ijoolleen sun ammallee abbaa lammataa ijoolleen ammas abbaa dhabuun baay'ee tokko ulfaata jechuudha gatii kanaaf ijoollee isaaf jedheeyyuu araaramuuf jira jechuudha kanaaf iyyuu har'a araaramuuf jiru isaanii harmee fayyoodhaan nan dhufaa rakkoon qabu sinan dubbisa jedhanii jira harmeen fayyoo sillee gooftaan isaanii eebbisu baay'ee nama hubatudha jechuudha
baay'ee kabaja qabuu fi inni illee baay'ee kabajaan jechuudha. Innaa kanaafiyyuu dirqama harmeen fayyuu dirqama miilana walitti araaranii galuudhaaf dhufaniiru. Kanaafiyyuu waaqayyoo walitti isin araarsuu jedha komentii jalatti barreessaayyuu. Innaa maaliif namni tokko tokkoome baay'ee barbaachisaadha.